lubbuun nagamte as kommee lagaa dubbeen caala gimbi mudhii koo qabaddu as siqiinaa sirbi as kommee lagaa ya dubbee qeellame eessattan si argaa toona beellame as kommee lagaa ya dubbee wallagga takkumaa dhufeetaan ijaan sin argaa. Dirreen barnoota dirree beekumsi keessaa waraabamu dirree dhaloonnetti qaramuu fi egereesaa abuuruudha. Yuunivarsiitonni yookaan dhaabbileen barnootaa biyyoota guddataa jiran keessatti argaman kan isaan ittiin komataman beekumsa qofaa kennuu malee qorannoo geggeessuu irratti hin xiyyeeffatan jedhamaniiti. Yeroo dhiyoo asitti garuu sochiin yuunivarsiitonni biyya keenyaa itti jiran abdachiisaa ta'aa dhufeera. Yuunivarsiitota buleeyyii dabalatee yuunivarsiitonni umurii gabaabaa qaban illee waltumsanii hojii qo'annoof qorannoo geggeessuu irratti cichanii hojjechuu eegalaniiru. Askottuu natti sirbinee booddee naddasaa sitta qaboodde naddasaa sitta intalaa kumsaa moroodaa yooku taanaafoota maalii yooku taanaafoota maalii akkanii guyyaan si aadaa yoodu gaanaafoota maalii yoodu gaanaafoota maalii gimbitii si eegannachoo warqee maraasii bita ka warqee maraasii bita. Magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee irraa gara lixa Oromiyaatti yeroo adeemtan magaalaa guddoon isin argattan magaalaa Naqamteeti. Magaalaan Naqamtee keessatti immoo kan argamu dirree beekumsaa fi barumsaa kan ta'e Yuunivarsiitii Wallaggaatu argama. Yuunivarsiitiin Wallaggaa yuunivarsiitiiwwan umurii giddu galeessaa qaban keessaa isa tokko yommuu ta'u hojiilee barnootaan alatti hojiiwwan hawaasa naannichaaf tajaajila adda addaa laatan hojjechuu irratti kan argamu. Yeroo ammaa kanatti immoo guyyoota lamaaf kan turu yuunivarsiitiin kun kan inni qopheessee jiru dhimma fayyaa yookaas immoo dhukkuboota daddarbaa yeroo ammaa mul'atanii jiran akka addunyaattis akka biyya keenyaattis yaaddeessaa ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan konferensii fayyaa geggeessaa kan inni jiru. Konferensii kanarratti hayyoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa qorannoowwan waraqaa qorannoo 32 kan ta'u kan isaan irratti dhiyeessanidha. Egaa turtii keenya guyyoota lamaa kana keessatti FIB'n waltajjii kanarraa wanta argate isin biraan ga'a. Isinis immoo hanga xumura qophii kanaatti wajjin akka turtan gamanumaan isin afeera. Nagaa koo isin daganne jaallatamoo daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jecha turtii asitti taasifnu kana wajjin barachaa itti bohaaraa akkasiin turtan abdii guddaan qaba. Sagantaa kana keessa qopheessuudhaan kan isin waliin turu Daani'eel Tasfaayetii ogummaa teeknikaatiin immoo Biraanuu Dajaneeti. Turtii gaarii. Yuunivarsiitiin Wallaggaa hojii baruuf barsiisuu cinatti qorannoo geggeessuu fi tajaajila hawaasaa irratti hirmaannaa olaanaa gochaa jira. Egaa akkuma beekamu yuunivarsiitii jechuun dhaabbata barnoota olaanaa kan hojii barnoota adda addaa fi barumsa adda addaa fi qorannoo adda addaa geggeessudha. Akkuma aadaa yuunivarsiitiitti qorannoon gaggeeffaman akka yuunivarsiitii keessattis gaggeeffaman yuunivarsiitota biyya keessaas biyya alaa adda addaatti gaggeeffamanii waan qorannoon kun konferensii akkasii yuunivarsiitonni qopheessan irratti dhiyaatanii karaa tokko beekumsa achi argame dabarsuuf kaan immoo akka walirraa baratamuuf beekumsa sanarraa muuxannoo irraa adeemsa riisarchii irraa akka hubannoo fi muuxannoo wal jijjiiraniif yaadameeti qophaa'a. Waggaa kana keessas qorannoowwan mata duree adda addaa irratti xiyyeeffate taasisee akka ture pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf nuuf ibsanii jiru. Mariin biyyaalessaa inni alanaa kunis
fayyaa irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u dhimma dhukkuboota daddarbaa ta'uu nuuf ibsaniiru. Nuni akka yuunivarsiitii keenyaatti waggaa baranaa 2013 kana kun sadeffaadha. Kan dhimma hawaasummaa fi dinagdee fi siyaasa waan akkasii ilaallatu dhimma bulchiinsaa wajjin ilaallatu kanaan dura Gimbiitti qopheessine magaalaa Gimbiitti kaampaasii keenya Gimbiitti qophaa'e dhimmi qonnaa fi qabeenya uumamaa waan akkasii wajjin kan wal qabatan immoo ji'uma darbe keessa Shaamburratti qopheessinee jira. Amma kun kan sadeffaadha. Ganaa fuuldurattis akkas sagantaa tokko lama qabaanna. Waggaatti konferensii qorannoo akkasii gara 4 hanga 5 qopheessina akka Yuunivarsiitii Wallaggaatti. Kun amma akkuma aadaa ta'aa dhufeera jechuudha Yuunivarsiitii keenyatti. Kan amma gaggeessaa jirru kun xiyyeeffannoon sanni guddaan kanarraa fi guyyaa lamaan kana fayyaa irrattidha. Fayyaa keessaayyuu dhukkuboota waliin dhibee daddarboo fi akkasumas immoo akka haaraatti darbanii bahanii dhiibbaa guddaa geessisanii haaraas ta'uu danda'u kan duraan turanis ta'uu danda'u fakkeenyaaf amma akka kun COVID-19 kan jennu kana sana giddu galeessa godhatee sana wajjin ol qabsiisee yaaddoo maalti jira rakkoo maalti jedhamu kana amma rakkoo dhukkuboota kana wajjin ol qabsiisee immoo karaatti dhukkuba kana ofirraa qolachuuf isaa ta'u kan wajjin ol qabsiisee immoo humna sektira fayyaa keenyaa cimsuuf carraa maaltis wajjin dhufuu danda'a kan jedhu ajendaa kana irratti wayin toopikii kana adda baasameeti marii biyyoolessaadha marii qorannoo irratti hundaa'e. Dr. Tamasgeen Xilawun Yuunivarsiitii Wallaggaatti itti gaafatamaa kolleejjii fayyaati. Kaayyoo konferensii kanaas akkasitti nuuf ibsaniiru. Har'a akkuma beekamu egaa Inistituutiin Fayyaa keenya konferensii gara dhiyaa biyya kanaatti fayyaa irratti duwwaa kan xiyyeeffate jechuudha. Yeroo jalqabaatiif qopheessinee jirra. Akka nuun qopheessinu kan nu godhe akkuma beekamu addunyaa irratti dhukkuboonni daddarboo ta'anii fi warri namarra turan immoo jijjiirachuudha. Isaan kun babal'achaa jiru. Kun immoo yaaddoo addunyaadhaa fi yaaddoo biyya keenyaas waan ta'eef kanaaf mee wanti hojjetame kana dura riisarchoonni adda addaa qophaa'anii jiranii maal fakkaatu maalti argamtee maalti keessa jira kan jedhu sana beektota iddoo adda addaa yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufanii akka isaan dhiyeessanii hirmaattonni dhiyaa Wallaggaa kana keessumaati dhiyaa Oromiyaa kanarraati babba'anii akka isaanii akka galteetti fudhatanii hojiitti jijjiiraniif jechuudha kaayyoon isaanii guddaan. Itti aanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Dirribaa Dhibbaa ulaagaattiin waraqaan qorannoo kun filataman nuuf ibsanii jiru. Maqaan koo Dirribaa Dhibbaan jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaatti itti aanaa pirezidaantii damee qorannoo tajaajila hawaasaa fi walta'iinsa industiriiti. Waraqaaleen qorannoo har'a dhiyaatanii deemsa mataa isaanii qabu akkaataatti filatamani. Jalqaba waamicha iyyata waraqaalee taasisne kallattii adda addaatiin qilleensarra oolchine qorattoonni iyyata sana waamicha sana arganii iyyatanii qorattoota adda addaatu iyyatee waraqaalee yookaan abistiraaktii gara 175 oliitu dhiyaate. Sana keessaa qulqullummaa waraqaa sanaa fi taargeetii nuti barbaanne kallattii xiyyeeffannoo keenya ergineefi ture poosterii irratti kallattii xiyyeeffannoo 4 ergineefi turre kallattii xiyyeeffannoo sanaatiin isa kamtu oola waraqaa isa kamtu oola isa jedhu sadarkaadhaan calalame itti beeksifamee dhumarratti waraqaaleen 32 akka filataman ta'e. Isaan kun egaa dorgommiin isaa cimaadha. Innaa ta'u qulqullinni waraqaa isaa baay'ee amansiisaa ta'uu kan agarsiisudha. Isaan kun immoo marii guyyaa lama keessatti waraqaalee qooda fudhatanii irratti mari'atame sekshinii 4tti qoonnee yeroo kenninee fi
gadi fageenyaan irratti mari'annee kan irratti yaada barbaannu arganneedha jechuudha. Dhukkuboota daddarboon akka addunyaatti gaafa mul'atan deebii atattamaa fi furmaata laachuu kan qabu yuunivarsiitii waan ta'eef qorannoon kun murteessaa ta'uu Dr. Hassan Yusuf pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa dubbatu. Akka yuunivarsiitii umrii giddu galeessa wayina haaraa jedhamutti waan gaariidha jennee fudhanna. Garuu gara fuulduraatti akkuma kaayyoon keenya mul'anni keenya akkuma yuunivarsiitota biyya guddatanii yuunivarsiitiin keenyas guddatee ga'umsi qorattoota keenyaallee akkasuma sadarkaa sanatti guddatee meeshaan faasilitiin infraastiraakchariin qorannoo barbaachisan wantoonni akka laaboraatoorii fi waan adda addaa yoo guutame immoo mul'ata yeroo dheeraa keessatti akkuma Oxford fa'aa vaaksiinii hojjechuun dafanii rakkoo akka biyyaatti uumamu kanaaf deebii atattamaa laachuun yuunivarsiitii irraa eegama. Kun amma haala amma jirrutti haalli tokko kan daangessan haa ta'an malee yoo jabaannee hojjenne sadarkaa sanattis deemuu hin danda'ama. Wanti guddaan humna namaa keenya irratti jabaannee humna barsiisota keenyaa ga'umsa barsiisota keenyaa sadarkaa barumsa isaanii muuxannoo qorannoo irratti qaban akka isaan gabbifatanii karaa adda addaatiin yoo hojjetamee fi faasilitii immoo qorannoo barbaachisanii meeshaa akkuma amma arginu yuunivarsiitota biyyoota guddatanii isaan umrii waggaa hedduu qabu yuunivarsiitonni biyya alaa haaluma sana keessattis akkasumaan guddatanii misoomanii jiru waan ta'eef awwaara kun uumamu immediately isaan biraatii mootummaanis hawaasnis eeggachaadha rakkoo sanaaf furmaata. Waltajjii kana irratti waa'ee dhukkuboota daddarbaa akka addunyaatti mul'atanii ilaalchisee seenaa darbee fi muuxannoo qorannoo isaanii irraa kan dhiyeessan Profeesar Gammadaa Abbabee Yuunivarsiitii Jimmaarraati. Kan inni irratti xiyyeeffatu dhukkuboota daddarboo kan jedhamanii keessumaa immoo kan kakka'an jechuun ammas deddeebi'anii badaniiru jedhamanis kan deebi'anii kakka'an irratti emerging and re-emerging kan jedhaman irrattidha. Jara sana wajjin wal qabatee rakkinni jiru maalidha, carraan jirus maali kan jedhu wal bira qabeedha kan hin kaase. Achirratti kan kaasuu yaaletti dhukkuboonni daddarboon kun biyya kana keessatti kan isaan dhalatan yeroo jalqabaatiin miti. Large scale kan pandemic level kan jennu kan akka addunyaa kana guuguu danda'u fakkeenyaaf 1918tti Spanish flu kan jedhamu biyyattiin kun mataan ishee muuxannoo qabdi turte. Gaaffiin yeroo baay'ee ka'uun isarra jiru waan tokko rakkinni tokko dhalachuu danda'a garuu rakkinni suni fala uumee darbuun isarra jira malee rakkinni sun lammaffaas akkuma gosa tokkootti si'a 3 si'a 4 irra deddeebi'ee dhalachuun isarra hin jiru yaada jedhu kaasuudha barbaadeetan. Kanaaf 1918tti Spanish fluun ka'e suni biyya kanaaf muuxannoo maal laatee darbee har'a koovidiin gaafa ka'u maal irraa baranneeti akkaataa nuti koovidiin irratti handil goonee ilaallee uummannis akkaataa itti qabate mootummaanis akkaataa inni qabate maal fakkaata ture kan jedhudha. Kanaaf gara fuulduraa'oo kan waan akkasii deebi'een dhufu jennee waan hin yaadnee fi qophiin akka inni barbaachisu ilaalchiseetanii kan inni dhiyeesse gara walumaa galatti. Waraqaalee qorannoo fayyaa dhiyaate 32 keessaa waraqaan qorannoo 12 dhimma COVID-19 irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kanneen biroon ammoo dhimmoota dhukkuboota daddarbaa kan biroo irratti kan xiyyeeffatanidha. Gorsaa ministeera fayyaa biyyattii kan ta'an Dr. Silashii Garomaa of eeggannoon COVID irratti godhamu gadi bu'aa ta'uu himanii dhibba keessaa nama 10 qofatu of eeggannoo barbaachisaa taasisaa jedhani. Kan argine namoonni almost dhibba keessaa gara dhibbaatti kan ilaalamuu danda'u wayii dhukkuba kana sirriitti dhaga'anii jiru jechaadha. Achi keessa immoo wayii dhukkuba kana dhagahanii wayii ofirraa ittisuus akkaataa isaa beekanii warri beekumsi isaanii immoo gaariidha jedhamee yaadamu dhibba keessaa walakkaa gara dhibbantaa 58 ta'eeti argamee jechaadha. Aga'uun beekuu miti kan dhaga'ee gara dhibbantaa dhibbaa yennaa ta'u kan beekumsa isaa godhate garuu nama almost gara nama dhibba keessaa 58 jechaadha. Kana qofaas immoo miti beekuun ammas ilaalcha gaarii godhachuu miti. Beekan immoo sirriitti beekanii ilaalcha gaarii immoo ofis ittisuuf namarraas ittisuuf namoonni ilaalcha gaarii godhatan immoo favorable attitude kan jennu
dhibba keessa nama 32 dhibbantaa 32 qofaa tureecha ilaalchuma gaarii kan qabu kanan irraa wanne dubbichi ilaalchuma gaarii godhatanii immoo sirriitti wanta jedhama sana hojiirra oolchaniiru kan jennu immoo dhibba keessa nama 8 jechaadha. Kuni maal jechuudha nama almost nama 10 keessa nama tokkotu sirriitti ufittisee uf eegee uummata isaas ofis baraarsuuf yaalii kan taasisaa ture dhibba keessa nama 8 jechuudha. Kun egaa baay'ee nama yaaddessa qorannoon keenya. Kanarratti kaaneetu egaa uummannis dhagahuu qaba. Gochaa raawwaturree beekuu qaba. Qaamni laallatu beekuu qaba. Qaama laallata gaafa jennu mootummaa gararraatti qabee amma gajjala uummataatti wanti kun beekamuu qaba. Dhukkubni kun nam tokkoof nam lamaaf kan dhufe miti. Nama hundumaadha kan inni miidhaa jiru. Baay'ina namaan akka biyyaatti miidhaa jira. Fira miidhaa jira. Hiriyaa miidhaa jira. Maatii keessaa miidhaa jira. Kana dhaga'ee namni atleast waan gochuun isarra jiru raawwachuu. Ministeer Deetaan Ministeera Fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa waltajjii fayyaa irratti xiyyeeffate akkanaa lixa biyyattiitti isa jalqabaa ta'uu himanii karoora waggoota kurnan sirna fayyaa fooyyessuuf ba'e ittisuu fi kunuunsuu jedhu kan cimsu ta'us himaniiru. Dr. Tamasgeen Xilawunii fi Profeesar Gammadaa Abbabee akka jedhanitti dhukkuboonni daddarboon kun miidhaa akkuma geessisan carraa fidanii dhufanis qabu jedhan. Karoora qabamee jiru galmaan ga'uufis gamoo hospitaalaa ijaaruu qofa osoo hin taane ga'umsa ogeessota fayyaa cimsuun murteessaadha jedhanii jiru. Qorannoon kun egaa akka inni baay'ee firii gaarii argisiisuu fi beektota yuunivarsiitii adda addaa irraa fakkeenyaaf Jimmaa irraa warra muuxannoo qabanii Piroofeesara dabalatee Haromyaa Yuunivarsiitii irraa akkanuma namoota kana akka isaan muuxannoo isaanii sheer godhan taa'amee jira jechuudha. Fayyaa Ministeera Fayyaa irraa illee Ministeer Deetaan Dr. Darajjee Dhugumaa dhimma kana irratti maalti jira garamitti deemaa jira akka mootummaatti kan qabatamee jiru kan jedhus dhiyaateera jechuudha. Kanaaf amma ammaatti kan argame keessumaa dhukkuba daddarbaa irratti firiiwwan gaggaariitti bahee jira jechuudha. Isaan kun kan argisiisan tokko isarratti hojjechuu akka isaan qabanii ni mul'isa. Garbiraan immoo akka irratti hojjetamu yoo ta'e immoo rakkooleen dhufuu akka danda'anillee kan mul'isu keessa jira jechuudha. Kanuma keessatti immoo itti yoo fayyadamne akka carraattis kan ka'anii jijjiiru jechuudha. Akka carraatti kan ka'anii keessaati manneetiin barnootaa fayyaa irratti hojjetan babal'achaa jiraachuun isaanii akkanumas bakki qorannoon itti gaggeeffamu biyya keessattis jajjabaachaa jiraachuun isaa mootummaanis kallattii ifa ta'e kaawwachaa jiraachuun isaa qorattoota irraatii agaa irraatti wantoota argamanii jiranidha jechuudha. lagaa ya durbee naqamte ergumaan si argee lubbuun naagamte as kommee lagaa durbeen caalaa bimbi mudhii koo qabaddu asiqeenaa sirbi as kommee lagaa ya durbee qeellame eega sirni isaa kan tokko wanti guddaan kan ilaalamuun isarra jiru amma kana karoora waggaa 10 haaraa ba'eera. Karoora waggaa 10 sanarratti akkaataa ibsametti lammansaa prevention and treatment kan jedhu kaan immoo ittisuudhaa fi akkasumas immoo kunuunsuu wal duukaa qabatee deemuun isarra jira. Kun bareedaadha garuu sana keessa piroosesonni jiru jalqabaa kaasee amma dhumaatti fakkeenyaaf hospitaala tokko dhaabuu jechuun fooqii ijaaruu miti. Hospitaala sana keessa kan hojjetan hojjettoonni jiru. Hospitaala sana keessan kan guutamuun isarra jiru meeshaan jira. Sana hunda guutuun isa barbaachisa. Maaliif amma kana kan nuti argaa jirru tokkoffaa
hojjettoonni jiran ga'umsa qaban ta'a. Lammaffaa immoo inni warrumti jiranii lakkoofsaan xiqqaachuu danda'u. Sun sirrachuun isarra jira. Dhukkuboota daddarboo wajjin wal qabatee garuu akkuma sila siin jedhe sichaa 1918 sanarraa kaasnee waa tokko waan hin baranneef barreen gaddaa gaafa koovidiin dhufu naasu guddaatu uumame yookaan paanikii guddaatu uumame. Kun immoo maalinni ordoffiin waan ta'an turreef kapaasitiin yookaan immoo dandeettiin waan hin jirreef waan ta'eedhaa fi institushiniin kan gara fuulduraa dhukkuboota akkas deddeebi'anii ka'uu danda'an kana biyya kanaaf duwwaa miti. Biyyoota naannolee kanaaf illee kan akeekkachiisa laachuudha kan danda'u dhaabbachuun isarra jira. Akkas yoo ta'e malee har'as booris gaafa dubbiin akkasii gaggaa ka'u harka iji keenya biyya alaa duwwaa laaluun isarra hin jiru. Akkaataa kanaan gara fuulduraa sirraa'uun isarra jira jedhee yaada. COVID-19 miidhaa akkuma qaqqabsiisee namoonni dhibee xiqqoo fi guddaatti dhaga'amuuf dafanii akka yaala barbaadan darbees sirna nyaata isaanii akka fooyyeffatan carraa uumeeraa jedhu hayyoonni fayyaa kun. Carraanni gara biraan immoo namni kan dura nama beennaa dhibee daddarboo kan hin taane chronic disease kan jennu namni dafee yaalamu waan dhiisuuf health seeking behavior kan jennu irra dabalee jira. Namni sodaate because COVID-19 dhukkuba akkasii wajjin wanta wal qabatuuf namni dafee gara mana yaalaatti deemee uf ilaalchisee uf yaalchisuuf intiniinsaa dabaleetti jira jechaadha carraansaa. Kanaaf health seeking behavior kan jennu dabalee jira. Kunis akka carraa tokkotti ilaaluu ni dandeenya jechaadha. Kana qofaas immoo miti. Dhuguma dhukkubni COVID-19 wajjin wal qabatee dhufu kuni vaayirasiidha. Vaayirasiin kun immoo yeroo dandamachuu qaama wajjin wal qabatee deemudha. Kanaaf yoo namni nyaata irraa hafaa yoo qabames mallattoorreen agarsiisu sakaanitti irreen dabarsu jedhamee waan yaadamuuf keessumaa namoota gara magaalaa jiranii fi namoota baratan biratti sirni nyaataarree akka sirraa'u taasifate. Namni akka durii uf hin dagatu nyaata isaa hansirreeffateetu jira. Kana qofaas miti ispoortii kan jennu kan ammoo yookaan maal qaamaati isarree namni itti fayyadamu baay'ateetu jira jechaadha. Kana wajjin wal qabatee waan hedduun ta'ee jira. Kalaqa adda addaa kan dura namni hin yaadne yeroo ammaa kana baay'inaan kalaqameeti kan inni jiru. Maqaan koo Dr. Zannabuu Beenyaa jedhama. Kan inni hojjedhu yeroo ammaa kana Yuunivarsiitii Ambootti. Sadarkaan barumsa koo digirii sadaffaa PhD epidemioloojiitiin hin qaba. Academic rank assistant professoriidha. Yuunivarsiitii Wallaggaa qorannoo kana fakkaatu dhiyeessee uummata kanaafis waliigala biyya keenyaafis qorannoo baay'ee fayyadu dhiyeessee saayinsiidha qorannoon immoo miti akka walirraa barannuuf faayidaan qorannoo kanaa immoo uummata naannoo kanaa uummata itti qorannoon kun gaggeeffame akka fayyaduuf karaa kan banudha. Kanaaf baay'een galateeffadha asirratti hirmaachuu koof. Personally ani waan baay'een argadhe. Tokkoffaa asitti yaa akademiksii keessa yeroo jiraannu yuunivarsiitii objektiivii adda addaa qaba. Inni tokko walirraa baruudha. Knowledge sharing. So walirraa barraa asitti immoo siiniroota, piroofeesaroota, riisarcheroota siinirii ta'anii fi juunerii jira. So isaanirraa waan baay'een baradhe. Tokko lammaffaa immoo qorannoon kun uummata kanaaf rakkina uummata kana hamma miikasa jedhus yeroon ilaalu baay'een baradhe. Garuu maali qorannoon hojjetamuun qobaansaa rakkoo kana hiikuuf gaarantiin ta'u. Gaarantii kan goon yoo faayindingii arganne san riizaaltii arganne san interpretii goone yookiin immoo gara hojiitti jijjiirree qofaadha. Otherwise qorannoon qoba baatoo peepparii ta'ee hafaa jechuudha. So Yuunivarsiitiin tokko kan inni mainly kan hojjetuun isarra jiru waan sadiidha miti. Tokko barsiisuu, qorannoo hojjechuu, tajaajila uummataaf kennuudha. Sana hunda garuu riisarchiin isaa yookaan qorannoon isaa yoo sirriitti hin jabaanne ta'e warri kaan dadhaboo ta'u. Kanaaf Yuunivarsiitiin Wallaggaas immoo gara fuulduraa kan inni itti deemaa jiru akka yaada kootti applied university ta'ee dhaabbachuu duwwaatu hin ta'in gara research university promoted ta'uun isarra jira. Sana gochuudhaaf immoo
qorannoo irratti fookasii gochuun barbaachisaadha. Kanaaf akka jalqabaatti akka konferensii yeroo jalqabaatti waan baay'ee gaariidha. Garuu kana caalaa kan fooyya'uun jiran wanti baay'een akka jiran garuu sammuu keessanitti qabadhaa jechuu barbaadeetanii galatooma. Biyyoota sarara hiyyummaa keessa jiran caalmaatti kan miidhaa jiru keessaa tokko du'a haadholii fi daa'immaniiti. Yuunivarsiitii Haramaayaatti hoogganaa kolleejjii fayyaa kan ta'an Dr. Margaa Dheeressaa muuxannoo waggoota 12f du'a haadholii fi daa'imaa xiqqeessuuf naannichatti hojjetaa jiran ilaalchisee waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Itoophiyaan akka biyyoota addunyaa keessaatti du'a ijoolleetiin baay'ee beekamti. Ijoollee reefu daa'ima ta'an jechuudha. Yeroo du'a ijoollee baatii tokkoo gadiidha kan dubbataa jiru. Isaan baay'ee beekamtuudha. Kan ammoo xiqqeessuudhaaf wanta garaagaraa hojjetaa jirti. Isa kana ilaalchisee amma ammaatti qorannoon geggeeffame tokko hanqina qaba. Dubartii hordofatu hin ta'in yeroo barbaade dhaqeetii qoratee ilaala. Amma kan goone dubartii ulfaataate tokko fuunee hordofna. Yeroo garaadhaa qabdu maal ture? Yeroo isheen deessu maal ta'e? Mucaa nama baatii tokkootti maal ta'e kan jedhu hordofna. Kanaaf waggaa 12 guutuu dubartoota garaadhaa qaban hordofnaa jechaadha. Lafa murtaa'e sana kan hojjennu aanaa Qarsaa keessaa fi magaalaa Harar keessatti. Kanarra dhaabbanneeti qorannoo sana geggeessine. Kanaaf waggaatti yeroo laallu waggaa 12 kana duutii ijoollee xiqqaataa deema. Akkasitti galma taa'e sana bakkaan ga'uu dandeenya kan jedhudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan waggoota darban 2020tti du'a ijoollee dhalatan 1000 keessaatti 11tti xiqqeessuuf karoorfattee turte. Garuu 30 irra jirti. Baay'ee fagoo jirti. Isa laaluudhaaf gaafa kana kaanu amma 20 irra jirra jechuudha. Akka naannoo keenyaatti akka Haramaayaa Yunvarsiitii qorannoo naannoo sanatti geggeessine kan waggaa 12 kana roolti cuunfamu 20. Jechuun ijoollee dhalatte keessaati 1000 keessaa 20 hin du'a jechaadha. Kun baay'ee guddaadha. Akka addunyaatti kan qindeeffame 12 geessisuudhaaf 20 bara 2030tti akka lakkoofsa faranjootaatti jechuudha. Kanarraa booda jira. Kanarraa kaanee maal rakkinni isaa kan jedhu qorachuu barbaanne turre. Baadiyyaatti dubartii baadiyyaa ijoolleen ishee baay'ee jalaa duuti. Dubartoonni umurii malee ijoollummaan heerumaa da'an ijoolleen isaanii baay'ee jalaa du'a. Deebi'ee warra kunuunsa mana yaalaatti hin deenye manatti da'an baay'een jalaa duuti. Yeroo malee warra irraa dhalatuu fi ijoollee xixiqqoo ulfina isaanii eeggate warra dhalatan baay'ee jalaa duuti. Kanaaf wanta baay'eedha kan nu agarre. Inni kun immoo baay'een isaa hojjetamuu danda'a. Heeruma tursiisuu dadhaban da'umsa tursiisuun danda'ama. Qusannoo maatii fayyadamuudhaan. Lammata mana yaalaatti da'uun gatiin kaffalchi tiraanspoortii duwwaa kan isaan kaffalan mana yaalaatti akka isaan da'an gochuun danda'ama. Du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf tarkaanfilee fudhatamuu qabanis Dr. Margaan nuuf himaniiru. Isa kana yoo cimsinee karoora sana ga'uu dandeenya. Kan hangeenyu taanaan akka biyyaatti duutii ijoollee maal agarsiisa hanqina tajaajilaatii fi biyyi sun hiyyeetti ta'uu ishee agarsiisa walumaa galatti. Kanaaf biyyi tokko du'a ijoollee qabdi jechuun baay'ee ilaalcha gad bu'aa qabaata. Akka addunyaatti yeroo walitti cuunfamee ilaalu 17 irra ga'eera addunyaan. Biyyoota sabsaaraan Afrikaa yeroo dhufnu gara 27 irra jira. Gara biyya keenya yeroo dhufnu suma caaluuf deema. Biyyoota guddatan keessa yeroo dhattu 3 1,000 ijoollee 1,000 dhalate keessa 3 du'a. Keenya garuu 20tti du'aa jira jechaadha akka ammaa kanaatti. Egaati gad bu'aa dhufeera. Saffisa amma deemnu kanaan yoo deemne garuu guyyaa jedhamee yookaan bara 2030 akka lakkoofsa Awurooppaatti Sustainable Development Goals jedhan sana ga'uudhaaf yaadamu jechaadha. Kanaaf wanta amma hojjetaa jirru kun irra deebi'amee ilaalamuu qaba. Akka aadaatti akka amalaatti kan namni qabate gad bu'amee ilaalamuu qaba jechuun tokko mana yaalaatti hojjenna. Lammata karaa ekstenshiinoota fayyaa buufa naannootti hojjetama. Namni maaliif mana yaalaa dhufuu dadhabee maaliif immoo wanti ganda keessa hojjetamu jijjiira fiduu dadhabee iddoo kana deebitee ilaalamee hin hojjetamu taanaan saffisa amma deemaa jirru kanaan kaleessa achirratti keenya irraa jecha saayinsiiti beetta negeetiif tokko ja'an xiqqaataa deema jechuun silooppiin isaa baay'ee xiqqoodha kan inni gad bu'aa deemu. Kanaaf kan waggaatti gaafa jijjiiraa dhuftu kanu karoora sana geenyu 2040tti ga'uu dhiisuu dandeenya akka adeemsa kanaatti. Amma immoo COVID dhufee wanti garaagaraa dhufee dhiibbaa garaagaraatti dabalamaa jira. Egaati dubartoonni mana yaalaatti hodhaan maal ta'a rakkina qabdi yoo ta'e dafee tarkaanfii irratti fudhatama. Mucaan sunis immoo hanqina qaboo ta'e kunuunsa garaagaraatti godhamaaf. Tokko yeroo da'umsaa harki caalu yeroo da'umsaa du'u akka addunyaatti ijoollee miiliyoona 2.4 du'a. Isaan kana keessa harki 80 biyyoota guddatiin keessatti keenye taa'aa jiru. Isa kana xiqqeessuudhaaf egaa kallattii kaa'uudha kan nurraa eegamu. Kan inni agarsiisu kan waggaa 12 kan agarsiisa.
Kanaaf adeemsa kanaan yoo deemne bara kamitti fixuu dandeenya? Rakkinni guddaa ta'e immoo ijoolleen kan caalaa duutu kan eenyu seedhus garbuun ilaalle irraa beekamaadha. Manatti kan ta'an kan kunuunsa hin arganne ijoolleen isaanii yeroo dhalatan ulfinni isaanii xiqqoo kan ta'ee fi ciniinsuun yeroo malee irratti dhufu warra ijoollee umuriin isaanii tun ga'in da'an irra waan ta'eef isa kana kallattii agarsiisudha kan barbaanne kana walumaa galatti qorannoon kokkoleessa keenya agarsiisu. Abbaan agartuu borgabaa oola darrisii kottu borqofaan oola bishaan abbayyaa nyaata liila koo bareedduu durbaa mucaa biyya koo si fuddeen galaa kottu gaara koo si fuddeen galaa kottu gaara koo. Egaa karoorri kun si'a lama ta'e tokko sustainable development goals jennu 2015 kan ture keessattis ijoollee xixiqqoo kan hir'isuu hin danda'an. Sakaan irratti celebrate goonee irra xumurre. Kana irratti garuu xiqqeessuu hin danda'an. Ammas itti fufaa deema dubbiin kun. Rakkinni isaa ga'een isaa maal agarsiisaa? Tokko akkuma kaleessa kaasuudhaaf barbaanne ga'umsa yaala sirrii ta'een argatan yookaan yaala kwaalitii qabu kan kunuunsi isaa bareedaa ta'een argatan yookaan immoo yaalichuma hin argatanidha. Kanaaf mana yaalaa dhufanii kunuunsa sirriitti istaandardii isaa eeggate argachuu qabudha. Warra manatti da'an immoo akka isaan manatti hin deenye gochuudha. Iddoo lamaatti hojjetama. Tokko tajaajila keenya ammayyeessuu qabna. Ammayyeessuu yeroo nu laftee tarkaanfii fudhachuu qabda. Qorannoo laaltuun muuxannoo qabdu ilaaltee dubartii garaadhaa qabdu yeroo argattu mucaan kun jiraachuu dhiisuu isaa kan murteessu hojjetaa fayyaati. Isa tarkaanfii baay'ee karaa ammayyaatiin irratti deemuu qabna. Lammata immoo dubartoota manatti da'an hir'isuu qabna. Inni kun karaa lama hojjetamuu danda'a. Tokko saba keessatti koominitii keessatti karaa aadaa garaagaraatiin hojjechuu hin danda'a. Akka isaan gara mana yaalaa fidan. Isa kana gochuudhaaf mootummaan da'umsa irratti ilaalchisee baasii tokko nama baasisu. Isa kana akka isaan fidan gochuudha. Lammata mana buufata fayyaa keessa dhufanii duuti isaa xiqqoo miti. Buufata fayyaa keessa irra jiran akka isaan kallattii sirrii ta'een of ammayyeessanii hojjetan gochuudha. Qorannoon tokko kan agarsiisu maali? Harki caalu yeroo da'umsaatti kan isaan du'an. Yeroo garaadhaa ba'u sana gidduutti ciniinsuudhaaf da'umsa gidduutti kan isaan du'an. Ciniinsuudhaa qabee da'anii amma guyyaa tokko gidduutti baay'een isaanii guyyaa tokko dura kan isaan du'an. Kun maal agarsiisa? Dafee tarkaanfii irratti hin fudhatamne jechaadha. Warra mana yaalatti da'aniyyuu. Isa kanaaf hojjetaan fayyaa akka biyyaatti sustainable development goolii kana fiixaan baasuudhaaf hojii sarraa eegamu karaa ammayyaa ta'een karaa seerri jedhuun karaa saayinsiin jedhuun geggeessuu qabu. Egaa isa kana irratti cimnee hojjennaan galmaan ga'uu danda'a. Akkas hin ta'u taanaan garuu akka addunyaatti wannoon kallattiin hiyyuma keetii keenya ittiin madaalamu iddoo ijoollee iddoo haadholiitiin. Kun sadarkaa hiyyuma keetii kan boodattafummaa keenya agarsiisa jechaadha. Kanaaf hojjetaan fayyaa kallattii kaa'ameen akka hojjetu jajjabeessuudha. Qorannoon geggeeffamu kanarraa bu'aan eegamu adeemsa jiru hordofuun qorattoota jajjabeessuu fi qabxiilee xiyyeeffannoo argachuu qaban walitti da'uun gara hojiitti jijjiiruudhaa jedhu hogganoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa. Tarkaanfiin jalqabaa qorannoon jalqabnu qorattoota barsiisota hirmaachisuudha. Gara hojii kanatti akka galan gochuudha. Jajjabeessuudha. Sana booda immoo iddoo isaan irratti qooda fudhatanii iddoo hirmaannaan isaanii bal'atee waraqaalee qorannoo qulqullina qaban adamsine akka gara hojiitti seenan gochuudha. Amala isaatiin qorannoon adeemsadha. Piroosesiidha jechuudha. Piroosesii adda addaa keessa darbeeti riizaaltii bira ga'a. Akkuma hin jedhanne jalqabaa engejimentiidha. Haala ammaatiin barsiisonni yookaan qorattoonni baay'ee jajjabeeffamanii jechuun danda'ama. Hirmaannaan isaanii baay'ee nama gammachiisa. Garuu bu'aa maal buuse isa jedhu bu'aansaa waan tokko yookaan waan ijaan argamu duwwaa miti. Waan ijaan argamus jira, waan ijaan hin argamnes jira. Waan beekumsaaf ta'u ni jira, waan raawwii fooyya'aatti raawwatamu best practice kan jedhamus ni jira, waan bu'aansaa immoo itti fayyadamtoota bira ga'u ni jira. Walirraa barachuun bu'aa tokkodha. Waan haaraa meetodii haaraa barachuun bu'aa tokkodha. Qaama fayyadamu bira geessisuun bu'aa gara biraadha. Kanaaf bu'aa qorannoo kanaan leenjifamtoonni yookaan itti fayyadamtoonni leenjii adda addaa fudhataniiru. Tajaajilli hawaasaa adda addaa kennamaa ture, kennamaas jira. Gosuma adda addaatiin akkuma fiildiinsa adda adda ta'u
bu'aan isaa adda addaadha jechuudha. Tokko tokkoon kana jennee amma haasawuun barbaachisaa yoo ta'uyyuu karaa fiildii adda addaa wanti qoratame bu'aa adda addaa buuseera, buusaas jira. Kana olitti immoo nurraa eegama. Adeemsa qorannoo keenyaas immoo odeeffannoo bu'uuraa walitti qabachuu irra darbee gara bu'aa qabatamaatti akka deemu tattaaffii guddaarra jirra. Irratti xiyyeeffannaa, irratti karoorfannaa, akka kanarraati immoo karoorri ba'ee akka inni itti hojjetamu ta'a jechuudha. Walumaa galatti konfereensii kanarra hirmaattonni akkaataa isaanii fayyadamanii abdii guddaan qaba jechuudha. Nutillee gara fuulduraatti xiyyeeffannee akka hojjennuu fi galtee guddaa nuu kenna jedhee yaada. Yuunivarsiitiin Wallaggaa bara 2025tti yuunivarsiitota Afrikaa 25 keessaa tokko ta'uuf mul'ata isaati. Mul'ata kana dhugoomsuuf ammoo hariiroo idila addunyaa yookaan international collaboration uumuuf sochii guddaa irra jiraachuu Dr. Hasan Yusuf pirezidaantiin yuunivarsiitichaa dubbataniiru. Karaa fayyaa jalqabnee jira hariiroolee. Hariiroo fakkeenyaaf yuunivarsiitii biyya Ingiliiz keessa jiru Exeter kan jedhu tokko jira. Yuunivarsiitii sana wajjin hariiroo gaarii uumamee hojjetamaa ture. Xiqqoo rakkoo Covid kun eega jalqabeeti. Mobilitiin namaas waan xinnoo daangeffamee fi yeroo xinnoo eegamaa jira. Garuu virtuwaalii ammas wal arginee mari'ataa jirra. Ammas xinnoo maaluma nageenyaa kana wajjin wal qabsiisee akka barbaannetti as dhufanii nu wajjin hojjechuu fi xinnoo waan ta'eera malee karaa adda addaatiin dhufaniiyyuu hangasitti nu biraallee saafiin isaan bira yuunivarsiitiilee deemee waliin piroojeektii illee hojjechuu ifin as dhufaniiyyuu hawaasa keessa waliin deemanii koominiitii gargaaru sadarkaa sanattiyyuu isaa wajjin walitti dhufeenyi keenya istaabilishitee jira karaa fayyaa. Karaa kaanis akkasuma yaaliin adda addaa ta'aa jira kan istaabilishitees jira waliin hojjechuu yuunivarsiitota biyya Euroop jiranii akkasuma gara Eeshiyaa kanallee gara Chaayinaa jiranillee yaaliin jira. Gahaa miti garuu gahaa miti haaluma qabatamaa amma jirruun ta'e xinnoo hudhaaleen adda addaa jira. Garuu hudhaan kun waan dhaabbataa miti waan yeroo gabaabaaf mudatu waan ta'eef kana keessaa baanee garuu kallattiin guddaan xiyyeeffannoon keenya inni guddaa akka yuunivarsiitiitu karoora keenya tarsiimaa waggaa 10 keessatti qabannee jiru dhimma internationalizationidha. Dhimma hariiroo yuunivarsiitota biyya alaa wajjiniin jiru cimsachuu qabnudha. Hanqina ture jechuu hin dandeenya gammaatti. Maaliif akka yuunivarsiitii haaraa ta'uu irraa kan ka'e isaanis waan ilaalan adda addaa qabu waa hariiroo uumanii mini. Kanaaf kanaan duratti waggaa 10 darbe keessatti waan karaa baay'eetiin guddannellee hariiroo biyya alaatiin wajjin uumuu irratti xinnoo hanqinni hin qabna. Kana milkeessuufis ga'umsa hojjetoota isaa cimsuuf meeshaalee qorannoo isa gargaaran mijeessuuf cichoomina guddaan hojjechaa jira. Wajjin hojjechuun carraa baay'ee namaa bana karaa kanaatiin. Qorannoon mataan isaa ga'umsa guddaa barbaada. Akka namaatti akka istaafii qorannoo sana gaggeessuutti jechaadha. Sana birattis immoo deeggarsi faasiliitii fi infraastiraakcharii qorannoo jennu sunillee humna mootummaa qofaan yookiin baajeta mootummaa qofaan illee guuttachuun ulfaata. Yoo piroojeektiin akkasii qophaa'ee achi keessatti karaa sanaan meeshaan adda addaa piroojeektii keessaan dhufa yeroo baay'ee meeshaan qorannoo barbaachisu faasiliitiin qorannoo barbaachisu karaa piroojeektii keessatti hammatamee dhufa waan ta'eef sun faayidaa olaanaa qaba. Sun dhugumaatti dhimma irratti xiyyeeffannee atteenshinii addaa kennine hojjechuu qabnudha.
Dhalattoonni naannichaa yuunivarsiitii addunyaa adda addaa keessa jiranis yuunivarsiitii kanatti qaamolee tumsan nu quunnamsiisuu danda'u jedhan Dooktar Hasan. Asirratti waamicha hundi dabarsinu namoonni wajjin hojjechuu barbaadan illee instituushinii wajjin hojjechuu barbaadan yookiin immoo nu deeggaruu barbaadan illee karaa kana kan biyya alaa jiranis akka dhuunfaatti taanaan instituushinii keessa hojjetan wajjiniin yuunivarsiitii keenya kana karaa ittiin walitti fidan akka quunnamtii qabaannu gochuu irratti nu gargaaruu danda'an. Namni hedduun akka biyya alaa jiru hin beekna. Yuunivarsiitii adda addaa keessas namoonni naannoo kana akka hojjetan hin beekna. Namoonni kun instituushinii keessa jiran waliin yuunivarsiitii keenya tu karaa ittiin quunnamsiisuu danda'an. Nuunis quunnamanii haa ta'u saafii yuunivarsiitii keenyas quunnamanii ta'uu danda'a. Kolleejoota keenya faakiltii qabna adda addaa kana quunnamanii adreesii isaanii ol jijjiirree waliin piroojeektii qopheessinee itti deemuu dandeenya. Dhiyoos muuxannoo gaariin jira. Fakkeenyaaf dhiyoo makana karaa injiinaring teekinooloojii kolleejii eriyaa manufaaktcharingii irratti yuunivarsiitii Noorweey jiru tokko waliin taanee Nooraadiirraati baajeta argannee qabna jecha piroojeektii. Sun amma jalqabuuf deemna ganna kana. Sunis waan gaariidha. Karaa akkasiitiin jajjabaannee wal gargaarree steekholderoonni quuqamtoonni yuunivarsiitii kana bakka adda addaa jiranis nu gargaaruu danda'u jechuudha. Aannan goromsaa yaabadu maandi biyya aannaniiti maandi biyya aannaniiti. Mana sossobdaa karaatu beenu galladaa busitti beenu galladaa busitti. Beekirraan baanee gidaanii buuna kalaadhannee nyaanna buuna kalaadhannee nyaanna. Jimma horroof kaakee deemnee geelloo wajjiniin taphannaa geelloo wajjiniin taphannaa. Abbaan simbirree du'ee kaasiidhe leenamaan rabsa kaasiidhe. Yuunivarsiitiin Wallaggaa baruu-barsiisuun alatti hojii hawaasummaa yookaan community engagementidhaan namoota kumaan lakkaa'amaniif carraa hojii uumee jiraachuus hubachuu dandeenyeerra. Asfaaltiin asitti hojjetamaa jiru birrii miiliyoonii 200 oliin hojjetamaa jira. Asfaaltii qofa yuunivarsiitii as keessatti piroojeektii baay'eetu hojjetamaa jira mooraa kana keessatti. Ijaarsi ICT kompleksii asitti argitanii ICT kompleksii reejistiraarri kun jira. Biildingii reejistiraarraa jira. Achi dakka post giraajuweet biildingiin jira. Akka kaampaasii kanaatti iyyuu akkasuma ijaarsa adda addaa jira. Hospitaala sirrattanii deemtanii ilaaltanii toote manni jireenyaa hakimootaa ijaaramaa jiru jira. Kilaasruumiin achitti ijaaramaa jirutu jira. Administreeshin biildingiin dakkatti ijaaramaa jiru jira. Hundumtuu hojii humaa dargaggeessaaf jecha dargaggeessa keessumaa dargaggoo barumsa baratanii hojii dhabanii jiranii fi hojii guddaa uumee jira jechuudha. Kun egaa kanneen kaampaasiidha malee gimbii saaluma wal fakkaatu shaambuutti saaluma wal fakkaatuun sochiin jira ijaarsi jira. Kana keessatti achitti isin hirmaatu. Akkuma sila jedhamu ijaaramaniis addeetti hojjetan qabu. Inni kaan egaa hojii dhaabbata kan hojii guyyaa jennee fakkaasnuu fi nutti ulfaatuti. Akkuma hojii madhaabbataa fi kontiraataatti kan waggaa 7-8 kan siraatiin as keessa hojjetanti naannoo nyaata barataa qopheessuu waan adda addaa keessatti immoo kumaa ol gara nama 500 hanga 2,000 ta'utti hojii kan siraatiin as keessatti hojjetaa oola. Cidaatii nyaata qopheessuu waan adda addaa keessatti jechuudha. Kun egaa nuuni akkuma olmoos akkuma dhaabbataa ta'e jechuu hin dandeessa. Maaliif waggaa waggaatti hojiin kun addaan hin citu ittuma fufee hojjetama waan ta'eef. Innaa hojii uumuu community deeggaruu keessatti piroojeektoota community hojjetamanii baay'ee baran. Yuunivarsiitiin Wallaggaa kaampaasota isaa sadanuu keessatti haala hawwataa ta'een deeggarsa barbaachisu gochuudhaan hojiileen babal'inaa dareewwan barnootaa fi manneen jireenyaa barsiisotaa ijaaruu keessatti tumsa barbaachisaa gochaa jiraachuu hoogganaan kominikeeshinii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dooktar Eebbisaan nuuf ibsaniiru. Ijaarsi garaagaraa yuunivarsiitii kana keessatti gaggeeffamaa jira. Babal'ina isaa wajjin wal qabatee hojii isaa wajjin kan madaalu baajinni gurguddaan ramadamee fi gamoon garaagaraa daree barnootaa biiroodhaaf waajjira biiroodhaaf kan oolan piroojeektota garaagaraadhaaf iddootti hojjetaman kan oolan workishooppiin garaagaraa qophaa'aa jiru hojjetamaa jiru. Isaan kun egaa
kaampaasii keenya qabnu sadan hundumaa keessatti kan ta'aa jiru. Fakkeenyaaf amma akka kaampaasii Gimbii Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbii irratti gamoon manni jireenyaa barsiisota raawwatee jira, xumuramee jira. Hojii dhumaa qulqulleessuu fi barsiisota carraadhaan itti galchuudha kan eegamaa jiru. Dareen barnoota babal'inaan hojjetamaa jira. Bakki babal'inaa dabalataan fudhatamee dareen barnootaa ijaaramaa jiru, laaboraatooriin ijaaramaa jira. Workshooppiin garaagaraa itti jira kanuma daawwachaa turredha. Kilinikiin kaafteeriyaan barnootaa barattoota hundumtu ijaaramaa jiru jechuudha. Akkasumas haala wal fakkaatuun kaampaasii Shaambuu irrattis ijaarsi barattoonni itti barachuu danda'an daree barnootaa sadarkaa isaanii eeggate keessumaa qulqullina wajjin kanaan dura daree barnootaa qulqullina wajjin wal qabatee xiqqoo gadi bu'aa turaniif haalli amma ijaarsi gaggeeffamaa jiran sadarkaa biiroottis sadarkaa daree barnootaattis fooyya'aa kan ta'anii fi adeemsa baruu barsiisuu keenya illee haala gaariidhaan kan nu gargaaran kan ijaaramaa jiran ta'uudha. Kaampaasii Gimbii keessatti hojiiwwan babal'ina dareewwanii akkasumas immoo ijaarsaaleen adda addaa gamoon barsiisonni yuunivarsiitichaa keessa jiraatan ijaaramaa jiraachuu hubannee jirra. Maqaan koo Hawaasaa Yunvarsiitiin gaheen hojii kootii ogeessa supervisionii kan gamoowwan jiranii fi ijaarsolee Wallaggaa Yuunivarsiitii damee Gimbii keessa jiranii kan to'atu ta'ee asitti hojii kana hojjechaa jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ijaarsi yeroo ammaa magaalaa Gimbii kaampaasii Wallaggaa keessatti damee Gimbii keessatti gaggeeffamaa ture ijaarsota 8 turan. 8 keessaa gamoo ammas ilaaltan kuni gamoo barsiisonni mana jireenyaa barsiisotaati jechuudha. Haa ta'uyyuu malee naannoo kana infiraastrukturiin jira jechuudha. Kanneen akka street lightii, koobilii, diichii wantoonni adda addaa kun infiraastrukturiidha jechuudha. Gamoowwan kun immoo gamoowwan asitti argitan kun immoo gamoowwan jaadha kan barsiisotaaf qophaa'ee jechuudha. Gamoon kuni baajetii birriin ittiin jalqabame baajetaa naannaa birrii miliyoona 98dha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gamoon kuni barsiisota yookiis abbaa maatii 28 jiraachisuu danda'a. Gamoon kun tokkoonsaa jechuudha. Walumaa gala gamoon kuni ruumii 168 qabaa jechuudha. Mana ruumii qofaatti 68 qabaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ruumonni jiran keessaa tokko kan abbaa warraa ciisichaa abbaa warraa tokkoo fi kanneen biroo abbaa warraa 3 fi kanneen biroo istiidiyoo of keessaa qabaa jechuudha. Gamoon kuni jechuudha. Amma yeroo ammaa ijaarsa akka isin argitanii walharkaa fuudhinsi raawwachuuf jedha jechuudha. Amma gara booddeetti faakshinii kennuu danda'a jechuudha. Walharkaa fuudhinsi kun edda raawwatee walharkaa fuudhinsi ta'a jechuudha. Kanaafi haa ta'uyyuu malee infiraastrukturiin kanneen akka street lightii ibsaan as keessa jiru kontiraaktara Anyway kan jedhamuuni kan gaggeeffamaa turedha jechuudha. Innis walharkaa fuudhinsi gaggeeffamuu fi pirsentaa 97 irra ga'eera jechuudha. Handoverii walharkaa fuudhinsa ta'a jechuudha kana booda. Haa ta'uyyuu malee inni naannaa birrii walumaa gala original contract agreementiin isaanii naannaa birrii miliyoona 39 kan jalqabedha jechuudha. Eeriyaa kana kan jiran jechuudha. Haa ta'uyyuu malee remaining working kaampaasii gara gamaa
bakka sila laallee jechuudha. Kan turan immoo remaining work jira jechuudha. Remaining work kanneen akka infrastructure, kanneen akka administration building, kanneen akka remaining work dormitory remaining work jira jechuudha. Isaanis yeroo ammaa kana bakka administration building percentaa 87 olidha jechuudha. Kontiraaktara lamaanidha kan inni jalqabe, tokko terminate ta'e kan duraan hafee lammata kan dhufe immoo kan dhufeen xumuramaa jira jechuudha. Dormitory remaining work immoo lammii waajjiraa GC kan jedhamudha. Kan inni kontiraaktari amma hojjechaa jiru jechuudha. Hojii kana fudhatee dhuunfatee hojjechaa jiru lammii waajjiraa lamaan naannaa miliyoona 14dha jechuudha. Kan inni remaining work sun hojjetamaa jiru innis xumurarra gaheera jechuudha. Askomne warra gimbi kageello warra saasika kageello warra saasika askotu natti sirbime boote natta saasita kaaboote natta saasita intala kumsa moroda yooku tanaafote maali yooku tanaafote maali akanii guyyaan siyaada yoodu ganaafote maali yoodu ganaafote maali Bitisi egenna jowarke marasi bitaka warke marasi bita Kiltu karra tonga inangori kabdo si bitaka dori kabdo si bita Kadisha bishambera kamayo kufeturi Kakitu bishangama akama sinfeturi Kamugo rakotani kalende gari Kamugo barafani kaftona mambare Annan goromsa yabadu mandi biyya annaniti mandi biyya annaniti mana sosobda karatu benu gallada busitti benu gallada busitti begi rambane gidame buna kala danne nyana buna kala danne nyana kanneen biroo biildingoon ijaarsonni jiranii colli saayitiidha. Colli saayitii kan jiranii tokko kan amma aktivitii irra jiru wayis hojii irra jiru hojjetamaa jiru kontiraaktara ol qabaa hojjeessaa kan jedhamuunidha. Kilaasruumii barattootaa jechuudha. Inni amma yeroo ammaa kana persentii 18.5 irra jira. Ijaarsi sun jechuudha. Birrii miliyoona 96 kan fuudhame jechuudha. Amma inni hojiirra jira. Kanneen biroo kanneen walharkaa fuudhinsi gaggeeffame immoo kilinika barattootaa colli saayitii irratti kilinika barattootaa fi kaafteeriyaa barattootaa inni walharkaa fuudhinsi ta'ee xumuramee jira jechuudha. Kan amma hojiirra jiru ol qabaa wayyeessaa fi student kitchenii kan barattootaa ijaarsarra jira. Innis already ruufiingii isaa fi wanta akka finishingiitti hafe malee innis xumurarra jira jechuudha. Wallaggaa biyya gootetu guddise biyya gootetu guddise fincaarraan shaambuu kottu siine Kaampaasii Gimbii keessatti hojiileen kunuunsa naannoo fi haala qilleensaaf kan oolan biqiltoonni gosa adda addaas buufataalee adda addaa keessatti kunuunfamaa jiraachuu daawwannee jirra. Abbaan agartuu borga baa'oola darrisi kottu borqofaan oola bishaan abbayyaa yaata liila koo bareedduu durbaa mucaa biyya koo si fuddeen galaa kottu gaara koo si fuddeen galaa kottu gaara koo. Okay, maqaan koo Barsiisaan Dhimmoo Eelim jedhama. Muummee Departmentii yookiin Ji'oogiraafii fi Environmental Study irraa biqilaan nuti oomishaa irra gosa 10 lakkoofsaan gara 900 fi 50,000ti. Kan inni gahu ji'oota 5 gidduutti gahuu danda'a. Amma 7 booddee biqilaan kun dhaabbiidhaaf gaheera. Karoorri biqilaa kana hundeessinee fi dhaabbata kana hundeessinee hojjechaa jiruu fi yeroo ammaa jijjiiramni qilleensaa jira. Dhiqama biyyee kanneen kana kan xiqqeessuudhaa fi wanna tiyooriidhaan asirra qabatamaan lafarratti biqilaan kun edda ga'anii hawaasa naannootiif akkaataa isa barbaachisummaa isaanii rabsinaa fi kaampaasii keessatti hin dhaabna. Manneen barnootaa fi manneen amantaa warra fedhii isaanii dhiyeessaniif hin dhaabna. Taarkaayyoo fi kaayyoon keenya guddaa isa kanaafidha.
Askummee lagaa yedurbee naqamte ergumaan si argee lubbuun naagamte askummee lagaa durbeen caalaa gimbi mudhii koo qabaddu asiqiinaan sirbi askummee lagaa yedurbee qeellame eessattan si argaa toona beellame askummee lagaa yedurbee Tole, maqaan koo barsiisaa Abbabee Booboon jedhama. Barsiisaa Dipaartimentii Saayinsii Biqilaa yookiin Pilaantii Saayinsiiti. Lagni kun laga biqilaa Xarasaa jedhama. Asitti kan hojjetamanii hojii dipaartimentii keenyaan inisheetii ta'anidha. Inni tokkoffaaf inni olaanaan laga biqilaa bunaati. Taansuutiin sanyii filatamaa muuzii, abukaadoo, anaanaasii akkasumas timaatimii irratti qorannoo. Biqilaan bunaa argamni isaa qorannoo qonnaa Jimmaa damee Haaruu irraati. Gosa biqilaa bunaa lamaadha. Haaruu waan kan jedhamuu fi akkasumas mana siboo kan jedhamanidha. Bunni kun waggaa kana yeroo kanaadha kan inni dhaabame waggaa darbe faca'ee isa booddee tiraansplaantii ta'ee waggaa isaatti deebi'ee qonnaan bulaatiif raabsama jechuudha. Inni biraan gosa muuziidha. Muuzonni waggaa darbe dhaabamanii yeroo akkasii jechuudha. Amma isaan qorannoo irratti gaggeeffamaa jira. Eega qorannoon gaggeeffamee bu'aa isaan buusan irratti hundaa'ee sanyiin fooyya'aa ta'e naannoo kanaaf rikoomandii ta'a. Bifuma wal fakkaatuun Yuunivarsiitiin Wallaggaa damee Shaambuu keessattis piroojeektiiwwan ijaarsa daree barnootaa, kiliinikoota, manneen jireenya barsiisotaa sadarkaa isaanii eeggatan hojjetamanii xumurarra ga'anii akka jiran hubachuu dandeenyeerra. Tole, galatooma carraa kana naa kennu keessaniif maqaan koo Balaa Bayyanaa Waaqumaan jedhama. Ga'een hojii koo Daayirktera olaanaa kaampaasii Shaambuuti. Egaa akkuma qabxii ijootti naa kaastanii dhimma baruuf barsiisuu faana kan wal qabatu waggaa baranaa kana baruuf barsiisuun haala ariitiidhaa fi ho'aa ta'een itti fufeeti jira. Inni kunis tokkoffaa hojii bule yookaan koorsii sababa koovidii waggaa darbe adda cite xumursiisuudha. Isa sana xumursiisnee kan barnoota bara 2013 immoo itti fufsiisnee jirra jechuudha. Haaluma kanaan barattoota silaa bara 2012 eebbifamuu qaban barana baratanii xumuranii eebbifamanii jiru. Kana biraa kaampaasiin keenya fedhii hawaasni godina keenya qaburraa kan ka'e barnoota idileen alatti barnoota idileen alaa yookaan immoo keessumaa weekend program jedhamee kan beekamu kana barnoota dhuma torbeetiin lakkoofsa guddaatu barata. Ijoollee kana saayitoota qabnuu fi kaampaasii keenya keessatti dipaartimentii adda addaadhaan haala qindaawaa ta'anii ho'aa ta'een akka baratan tattaaffiin godhamaa ture. Innis baay'een isaa gaariidha. Itti karaa sanas tattaaffii gaarii jira jechuudha. Walumaa gala haalli baruu barsiisuu sadarkaa gaariirraa fi qaamni hundi barataanis barsiisaanis karaa miiraa itti gaafatamummaan itti dhaga'ameen barachaa barsiisaa jira jechuudha. Egaa kaampaasiin Shaambuu erga hundaa'ee waggaa dheeraadha. 2000 fi dhagaan bu'uuraa kan ta'e 2002 hojii kan eegale 2003dha. Har'a waggaa 10 ga'eera. Haa ta'utii garuu fedhiin hawaasa keessa jiru kaampaasiin kun yuunivarsiitii of danda'e akka ta'uu fi gosa barnoota hundallee asitti banamee tajaajila irraa argachuu barbaada jechuudha. Kanaaf nuti akka Wallaggaa Yuunivarsiitiis haa ta'u akka kaampaasii Shaambuutti
fedhiinaa fi hawwiin hawaasa keenyaa kun akka galma ga'uuf humna qabnuu fi dandeettii qabnu hundaan halkanii guyyaan hojjenna. Gaaffii uummataa kana immoo mootummaanis akka dhaggeeffatu abdii qabna. Nuti regulaariidhaan pirogiraamii digirii tokkoffaa qabna, digirii lammaffaa qabna, digirii sadaffaa qabna. Walumaa galatti gammaatti regulaariidhaan kan tilmaamamu naannoo barattoota kan keessaa eebbifaman jiru garuu naannoo barattoota 6,600ti. 6,625dha. Achi keessaa kan eebbifamanii jiru. Dhuma torbeedhaan naannoo barataa 2,400 oltu asitti barataa jira. Egaa kun gama baruu barsiisuuni. Sagantaa keenya gaafa laallu akkuma sila isinii kaase idileedhaan yookaan regulaariidhaan kan baratan jiru. Dhuma torbee yookaan wiikendiin kan baratan jiru. Sadarkaa idilee kana keessatti digirii tokkoffaan jira, digirii lammaffaan jira, digirii sadaffaallee eegallee jira jechuudha. Kanaaf gama regulaariitiin kan jiru kana. Gama dhuma torbeetiin akkasuma digirii tokkoffaan lakkoofsa guddaadha akkuma isinii kaase. Digirii lammaffaanis akkasuma dipaartimentoota muraasaan kennamaa jira jechuudha. Gama baruu barsiisuutiin kan jiru kana fakkaata. Infraastiraakcharii yookaan bu'uura misoomaa mana jireenya barsiisotaati. Manni jireenya barsiisotaa gamoon ja'a abbaan darbii 3 akka ijaarsaatti manni isaa xumurameera. Haa ta'u garuu istaafiin itti fayyadamuu hin dandeenye sababa bu'uuraalee misoomaatiin. Yuunivarsiitiin keenya immoo kanatti xiyyeeffannoo kennuudhaan dhaabbanni sana dorgomee mo'atee akka inni hojjetu gochaa jira. Gama kanaanis bu'uurri misoomaa yookaan infraastiraakchariin isaa hojjetamaa jira jechuudha. Kabira daree barnootaadha. Dareen barnootaa kun gamoo gurguddaa 2. Innillee haala ammayyaa ta'een gamoo baruuf barsiisuuf gara hundaan guutuu karaa ta'een karaa mijataa ta'een bor kan barataa simachuu danda'u sadarkaa gaariirra jira jechuudha. Kan biraa digital library yookaan ICT room kan jennudha. ICT'n kun gara fuulduraatti nuyi agammaatti kan qabnu library addana jiru library kitaabaati. Inni kun garuu ICTdha yookaan digital libraryidhaaf barataa hin fayyada jedhamee kan hojjetamaa jiru. Innis sadarkaa gaariirra jira jechuudha. Jaallatamoo daawwattoota FiB hojiiwwan Yuunivarsiitiin Wallaggaa hojjechaa jiru kanan gammaatti isin daawwachiifne qofa miti. Yuunivarsiitii kana keessatti daandiiwwan asfaaltii dhoqqeerraa bilisa ta'an barattootaaf barsiisotaaf hojjettoota mooraa sanaaf akkaataa mijataa ta'een hojjetamaa jiru. Yuunivarsiitichi hawaasa naannoo keessatti hundeeffameef bu'aa guddaa buusaa akka jiru ragawwan argisiiftuu ta'an baay'ee daawwannee jirra. Yuunivarsiitiin Wallaggaa mul'ata isaatti milkaa'ee bara 2025tti abjuusaa Yuunivarsiitii Afrikaa 25 keessaa tokko ta'uudhaa fi kaayyoo qabatee jirutti milkaa'ee akka argamu hawwii keenya. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Annan goromsa yabadu mandi biyya annaniti mandi biyya annaniti mana sosobda karatu benu gallada busitti benu gallada busitti begirambane gidami.
Tolega jallatamoo daawwattoota FiB bifa dokumentariitiin haala Yuunivarsiitiin Wallaggaa kaampaasota isaa sadan keessatti hojiiwwan inni hojjechaa jiru ilaalchisuudhaan kan isin biraan ga'aa turre kan gammaatti isin daawwachiifnedha. Yuunivarsiitiin kun egaa hojii baruu-barsiisuu qulqullina isaa eeggate kennuudhaan cinatti hojiilee bu'uura hawaasummaa ta'anii akkasumas immoo sochii hawaasi naannoo kanaa keessa jiru geddaruudhaaf jijjiiruudhaaf itti gaafatamummaa guddaadhaan hojii guddaa akka inni hojjechaa jiru. Dokumentari kanarraa argitaniitu jedhee yaada kana duwwaa miti egaa Yuunivarsiitiin tokko Yuunivarsiitii ta'uu qofa otoo hin taane qorannoodhaaf qo'annoo geggeessu isa geggeessisan ammoo bu'aasaa hawaasaaf ifoomsu qaamota dhimmi isaa ilaallatu immoo akka isaan irratti hojjetanii gama sanaatiin hojii Yuunivarsiitiin hojjetu baay'ee murteessaadha. Kana qofaas miti egaa Yuunivarsiitii kana keessatti kaampaasota isaa sadanuuyyuu mana barnootaa babal'isuu keessatti barsiisonni haala mijaa'aa keessa jiraatanii akka isaan hojii baruu-barsiisuu keessatti xiyyeeffannoon hojjetaniif manneen barsiisotaa ijaaruudhaan akkasumas immoo kunuunsa naannoo keessattis immoo biqiloota adda addaa buufata biqiltoota adda addaa banuudhaan achi keessattis immoo hojii baay'ee namatti tolu hojjechaa akka isaan jiran kanarraa hubattaniitu jedhee yaada. Egaa hojii Yuunivarsiitiin Wallaggaa hojjechaa jiru kaampaasota yookaan yuunivarsiitota biraatiif illee fakkeenyummaa guddaa akka inni qabu argitaniitu jedhee yaada. Turtiin kaampaasii Gimbii akkasumas kan Naqamtee kan Shaambuutti taasifne kan gammaatti daawwattanidha. Nu wajjin turuu keessaniif baay'ifnee guddifnee isin galateeffanna. Yeroo kan biraa sagantaaf mata duree kan biraadhaan walitti deebina. Andaaniil Tasfaayitii ogummaa teeknikaatiin Biraanuu Dajanee nafaana tureera. Nagaatti.